biyya arabaa kana keessatti wanni yookaan hin nyaadhamne yookaan haraamii foon namaa qofa. Amma jara keenya wanni isin gartan tun qillee jawweeti yookaan qillee bofaati jechuudha. Ni nyaatan. Maaliif nyaatan jennee gaafannaan haraamummaan qabdu nyaanni qilleen jawwee sammuu namaa banti. Qilleen bofaa jechuudha. Nuti akka Oromootti nu biratti haraam nyaachuun waan kana namni itti qalbisuu hin jiru. Jara keenya wanni kun qillee bofaati wanni isin gartan tun. Biyya arabaa tana keessatti arabni namaa ni nyaataaf irraa egaa foon namaa kanaa ni nyaatanii jechuudha. Kanumaafuu wanni isin garaa jirtan kun qillee bofaati yookaan qillee jawweeti. Namni diin beeku yoom qillee bofaa yookaan qillee jawwee nyaataa miti diin takka hin beekanii. Kanaatu isaan barsiisaa haraamee fi halaal takka. Laalamee qillee jawwee qillee bofaa. Inni kam qillee bofaati yookaan qillee jawwee nyaata. Awana gee jiraadha. Kana jirra kun nu quba qabaadha nuti isin warri Itoophiyaa jirtan nuti akkana jirra nu quba qabaadha.